Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa koo guyyaa irraatiin dargaggoo Hasan Hussein qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa dargaggoon kun dhaloota qubee waan ta'eefis haala yeroo ammaa kanatti dhimmoota qubee irratti illee yaada isaa tokko nuuf hira. Sagantaa kan qopheessuun kan isin waliin jiru Ayyaantu Taayyeedha. Egaa gamanumaan dargaggoon Hasan Hussein eenyu kan jedhuu fi hojiin isaa maal akka ta'e isa waliin kan wal barannu ta'a. Gamanumaan hordoftoota kiyya waliin wal baradhu. Maqaan koo Hasan Hussein jedhama. Kan dhaladhee guddadhee Wallaggaa Naqqamteetti yommuu ta'u, kutaa tokko hanga 12 achuma magaalaa Naqqamteettiin baradhee bara 2009 Yuunivarsiitii Madda Walaabuu seenee Walakkeessa xumura bara 2013 achirraa BC Digrii eebbifamee amma Yuunivarsiitii Madda Walaabuu amma hojiidhaan Booranaan jira jechuudha. Ayyee galatoomii meegaa akkanii odeeffadhee jirutti ati kitaaba illee barreessiteeti kan ati jirtu. Mata dureen kitaaba keetiillee imaanaa sabaa morma dhugaaf cite kan jedhudha. Egaa gara sanatti utuu hin darbiin duramee Hasaniif aartiin maali? Aartii jechuun calaqqee agarsiiftuu eenyummaa saba tokkooti. Jecha tokkoon aartiin kanadha jennee ibsuu hin dandeenyu. Haa ta'uti garuu in simple definition aartii jechuun calaqqee agarsiiftuu eenyummaa saba tokkooti. Kan darbee seenaan ni addeessa. Kan irra jiru ni ibsa. Kan gara fuulduraatti dhufu immoo ni akeeka jechuudha. Gadi kanaaf aartii jechuun kwaalitiin saba tokkoo eenyummaan saba tokkoo aartii sanaan madaalama. Aartii keessatti illee mul'ata jechuudha. Gabaabumatti anaaf aartiin akkaataan itti ibsuu qabu jechuudha. Ayyee galatoomi. Meegaa gara aartii walalootti akkamiin dhufuu dandeessee wayi namoota argiteeti moo yookiin immoo kennamti kun si keessa jiraateeti gara sanatti akkamiin dhufuu dandeesse? Kennaan illee akkuma jirutti ta'e ijoollummaa korraa kaasee fedhii waan akkasiin qaban ture. Haa ta'uti ayyaantuonline.com kan jedhu googiliiraan dubbisee achirraan seenaa baay'ee barnoota baay'eetu onlaayinii yeroo sana laatamaa ture. Yeroo sana kutaa 8 baradha. Bilbiluma iyyuu qabu kan maatiitiin fayyadamaa ture. Yeroo sana ayyaantuonline.com irraati waan baay'ee ka'umsa naa ta'eera jechuudha. Haa ta'uti aartii baay'een jaalladha. Kan akka Taaddasee Fiixee barree muuzikshaanii keessaati jechuudha. Sirbitoota aadaa keessaati. Xaafii Qujujjatee kan jedhu sirba kana baay'een jaalladhan ture. Gama aartii tuffuudhaaf fedhiin qaban ture. Haa ta'uti barreessitoonni kanneen akka walaloo Dr. Zalaalamaa Barraa, Lataa Qana'ifaa warra kana gaafa nargu gara fuulduraatti akkan dhufuu fi anis saba kanarraan dhaladhe. Uummanni kun immoo gabrummaa jala jira jechuudha. Gabrummaa sirna abbaa irree jala ture. From the formation of Ethiopian country, uummanni kun hundeeffama biyya kanarraa kaasee gabrummaa akkuma Lataa Qana'iitu kitaaba isaa keessatti maal jedha? Balbala tokko banuu isa tokkotu cufaa, gaafa tokko godaanu isa tokkotu dhufaa jedhamee ta'a. Gadi kanaaf uummanni keenya akkasii haaluma adda addaa keessa jira. Gadi kanaaf anis uummata kanaaf waan tokko gumaachuu akkan qabu uummanni ani irraa dhaladhe kuni waan tokko gumaacha tokko akka inni irraa barbaadu hin beeka waan ta'eef anis xiqqoo kana qabadhee dhufee jechuudha. Ayyee galatoomii ibsaa bareedaadha. Egaa mee mata duree kitaaba keetii kana maal ibsamee maal jechuu barbaadeeti? Imaanaa sabaa morma dhugaaf cite kan jedhu mee sanarratti ibsa xiqqoo nuuf laaddu. Imaanaa sabaa morma dhugaaf cite jedha. Imaanaa sabaa kun duraan hin barreesse xiqqoo ture kitaaba kana kan hin barreesse. Haa ta'uti maxxansiisuudhaaf kaappaasitii adda addaa faayinaanshaali wantoonni garaagaraa si barbaachisu. Haa ta'u kitaaba kana yeroo biraa kaa'een ture. Imaanaa sabaa jechuun uummanni keenya kun imaanaa nurraa qaba. Imaanaan sabaa immoo yoo ulfaates karaa ittiin gatamu kitaabichuma irraa illee akkasuma jedhee jira diiteela achi keessatti ibsee jira. Haa ta'uti wanti imaanaa sabaa morma dhugaaf cite jedhee fi kitaaba kana akkan dafee maxxansiisu gabaarra oolchullee kan na taasise gocha suukanneessaa uummanni Oromoo kitaabi sun gabrummaa uummanni Oromoo keessa ture aanolee calanqoo harma muraa aanolee morma muraa wallaggaa wantoota ta'an hundumaa wantoota adda addaa of keessatti qabatee jira. Haa ta'uti gocha suukanneessaa isaan Warra Guduruu Wallaggaa jaartee jaaldagaa keessatti ilmaan Oromoo daangaa biyya isaanii irratti diina ofirraa ittisuuf wareegamanii morma isaanii kutanii sooshaal miidiyaa gubbaa deemaa ture. Waan sun baay'ee nama dhukkubsa dubbachuuf illee gadi kanaaf waan sana argee kitaaba kana maxxansuun qaba jedhee kitaaba lafa kaa'ee yeroo biraa maxxansa jedheen ture. Kitaaba kana maxxansuun qaba jedhee mata duree isaallee morma dhugaaf cite jedhee yaadannoo ilmaan Oromoo ijoollee keenya wareegaman sanaaf illee haasaatu jedhee kitaaba kanaaf imaanaa sabaa morma dhugaaf cite jedhee moggaasee maxxansee jechuudha. Ayyee galatoomii meegaa kitaaba kana akka barreessituuf immoo maaltu si kakaase meesiin?
kitaaba kana wanti na kakaase tokkoffaa keessuma kun fedhiitu jira. Fedhii barreeffamaa, fedhii aartii akkan jalqaba irratti dubbadhee uummati kun waan nurraa barbaada jechuudha. Uummati keenya waan barbaade hin arganne, lafa ga'uu barbaade hin geenye hinuma deema jechuudha. Hinuma deemna maaliif galma hin geenyu akkuma ajeen jedhee uummanni kun waan adda addaa nurraa barbaada. An kennaa isaan qaba. Kennaa kana callaa hin taane anis waan tokko gumaachuu qaba jedhee haala uummanni keenya keessa jiru baay'ee waan na dhukkubseef gochoonni sun kanneessaa adda addaa mata duree akkaataa itti noomeensileecharii immoo gaasaa kitaaba kana irratti illee akkuma sitti hime uummanni keenya haala sun kanneessaa ispeeshaalii diivaayidii ta'etu uummanni gara lixa jirus wantoonni adda addaa sun nama dhukkubsu waan kun gatii jiranii fi kitaaba kana maxxansuu danda'eera kan biraallee gara fuulduraatti ammallee qabadhee dhufaan jira. Nagaan kottu siin jenna si'een abdiidhaani. Egaa kitaaba kana yeroo barreessite rakkoo akkamii si mudate rakkoo sana immoo akkamiin keessa darbuu dandeesse fakkeenyaaf egaa kitaaba yeroo barreessan rakkooleen akkuma sila kaaste rakkoon qabeenyaa jiraachuu danda'a rakkoon yeroollee jiraachuu danda'a wantoota sana akkamiin keessa darbuu dandeesse rakkoolee akkamiitu immoo si mudate. Kitaaba yeroo barreessitu bu'aa baay'ee keessa dabarteetu barreessita jecha tokkorraa gaareetu. Wordii tokko irraa kaatee sadarkaa kitaabaatti guddata jechuudha. Gatii kanaaf kitaaba barreessuun ispeeshaalii aartii Oromoo keessatti kitaaba barreessuun bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa meeqa keessa dabartee barreessitee kaatee faayinaansaalii rakkootu na quunname yeroo sana kitaaba kana maxxansee yeroo kitaaba kana an jalqabe yeroo lixa Oromiyaa irratti waraanni guddaan labsamee ture sanatti kitaaba kana haala kana komproomaayizii gochuudhaaf anillee gumaacha kombaadhaa uummata koofiin sagalee ta'a jedhee kitaaba kana barreessuu jalqabee jechuudha. Yeroo sana nan baradha yuunivarsiitiin baradha. Yuunivarsiitii yeroo baratutti barnoonni barannu biloo koorsiidha. Barsiisuu ani haala barnootaayyuu dhiisee hojii kana hojjechaa ture. Hojii kana hojjedhee immoo uummatuma koo abdadhee waan tokko hin qaban akkaawuntii qoraatu yeroo sanatti garuu uummatuma kana abdadhee kitaaba kana barreesse yeroo barreessee 50% ol deemee jedhu saraa akkuma karoorse sanatti deemee jedhu dhumarratti garuu maxxansuudhaaf akka adda addaa naqamtee keessa deemee bakka tokko keessa deemee rispoonsiin gaarii siin jira haa ta'uti garuu faayinaansaalii irratti obstaakilii garaagaraatu ture ergii maxxaneen boodatti illee waa baay'ee qaba kitaabni kun gatii kanaaf haaluma sanayyuu obseetan keessa darbee mudannoon uummata keenya mudate waa'ee muraa suni kitaaba kana baqa wareegama barbaachisu kaffalee baasii barbaachisu itti baasee akka maxxansuu fi naka kaaseetu kana keessa galee innaa bu'aa bahiin jiru baay'ee ture stiil dhiibbaan adda addaa hin jira jechuudha sababuma kitaaba kanaa bakka hojii irratti bakka adda addaa irratti wantoonni adda addaa namoonni garaagaraa jibba namaaf qaban tokko jiraachuu danda'u haa ta'uti garuu haala sana obsumaan keessa dabarree har'a geenye jirra kan biraallee qabannee itti deemuuf gara fuulduraatti itti deemuuf jennee jechuudha. Meegaa kitaaba kana gaafa maxxansitee ati rakkoolee garaagaraa keessa dabarteetu maxxansitee gama uummataan geesseeti kanatti jirtu sanarratti immoo ofitti fudhannaan hawaasaa akkam ture jaallatamummaa guddaa argatee jira kitaabni keessumaa akkam. Asirratti waan jechuu barbaadu bakka kitaaba kana yeroo maxxansutti almost bakka qarshii gara 70,000 oliitu itti beetu maxxanfama kitaaba tokko maxxansuun har'a warri kitaaba maxxansaa jiran hin beeku waan ta'eef baasii guddaa si gaafata haa ta'uti garuu haala sana keessa darbee ofitti hawaasi keenya ofirratti fudhatama argateera kan namatti tolu ijoolleen baay'ee na jajjabeessanii keessattuu ijoolleen ispeeshaalii ijoolleen gara lixaa jiranii fi kibba kanarra jiranii akka malee na jajjabeessaa turanii namoota galateeffachuu barbaadu baay'eetu jira ispeeshaalii ijoolleen ajjoofa akka malee bakka mikiifaa namoota adda addaa dhumarratti yoo carraan alaatti maqaa kaasee galateeffadha. Gatii kanaaf ogummaa guddaa argatee gama keenyatti jechuudha. Haa ta'uti garuu kitaaba kana sirna eebbaa gahaa tokko irratti hin goonee fi kanas gara fuulduraatti qabadhee jira. Gatii kanaaf haalli biyya keenya keessa jirtu haalli amma Wallaggaan keessa jirtu xiqqoo sodaachisaadha. Daandiin cufamaa wantoonni adda addaa yeroo yerootti walitti bu'iinsa adda addaa waan jiranii fi kitaaba kana akka barbaadutti gara uummata sanaatti dhaqee yookiin gara Finfinneetti dhufee eebbifachuu hin dandeenye. Haa ta'uti garuu fudhatama guddaa argatee sooshaal miidiyaa gubbaatti argaan ture namoonni baay'een dubbilaan na jajjabeessanii
horni miidiyaalee dabalatee namoota adda addaa bakka akka malee namoonni jajjabeessan hin jiru. Ati kanaaf asumarraa illee ulfaadhaa jechuun barbaada. Ofitti fudhatama guddaa argatee jira jechuudha. Silaastuu kitaaba gaafa barreessitu namoota eenyummaa isaanii beeku, namoota eenyummaa ofii beekanii fi quuqama saba isaaniif qabantu beeka malee silaayyuu nama kaaniif hin barraa'u. Kitaabis gaafa barraa'u namoota akkasiif barraa'a. Fudhatamummaan illee namoota akkasiirraa eegama waan ta'eef fudhatama guddaa argateera, itti gammadeera, kan biraaf illee akkan qophaa'ee kan biraa qopheessuuf illee warreen jajjabeessitan fudhatamaa jechuun barbaada carraa kana. Hayyee dhumarratti carraasii kenna walumatti qabdee akka itti galateeffattuu fi egaa kitaaba kee keessatti waan tokko argee jira. Labsii du'aaf jireenyaa obbolaadhaaf labsameera. Tokko Niiwoorkii taa'uu fi kaan Sooriyaa ta'eera jedha. Jecha kana mee maal jechuu barbaadeeti sanarratti ibsanuu kennime? Waan tokko yeroo barreessitu waan hundumtuu hiika mataasaa qaba. Sokoo soorgoo qaba. Labsiin du'aaf jireenyaa obbolaaf labsameera. Tokko Niiwoorkiin ta'uuf kaan Sooriyaa ta'eera jechuun kallattii maanii Oromoon waa dubbatu kallattii kan hiika mataasaa qaba. Sokoo soorgoo qabaachuu danda'a. Haa ta'uti garuu dubbiin kun ifamadha jechuudha. Haalli uummanni keenya keessa jiru yoo ilaalte marjinaalaayizii ta'eetu gara misooman qabu. Haalli uummanni keenya buqqee beela'ee dhukkubaan dararamutu jira. Ati kanaaf roorroo adda addaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf tokko Niiwoorkiin ta'uuf kaan Sooriyaa ta'eera jechuun fakkeenya tokko sii fudhadha. Fakkeenyaaf yeroo bara durii yeroo isin jedhu sirnootatti kana dura turan illee haa ta'u uummanni Oromoo mitiiti uummanni Itoophiyaa bahaaf lixa kaabaaf kibbilleen ikonomiidhaan garaagarummaa qabu. Kunis hiyyeessa sunis hiyyeessa misoomaan illee yoo ta'e xiqqoo warruma kaabaa kanatu yeroo dhiyoo waan haala akkasii fide haa ta'uti garuu haalli kun amma Oromoollee akkuma kana divaayidii godhee xiqqoo divaayidii godhee jira. Gatii kanaaf gara lixaa kana fakkeenya yoo fudhattee jiraattee waraansatu jira, wal waraansa adda addaatu jira. Duula guddaa waraana guddaa uummata irratti labsame waraanni sun waraana irratti miilitarii irratti labsame tun taane akka uummata irratti ana kabbootti uummata irratti labsame waraanni sun hidhattoota faanuu shororkeessitoota adda addaatiin uummata keenya roorroo adda addaa keessa jira. Haa ta'uti garuu uummanni sun sodaa qabu hin qabu. Jilbeenfatu illee waan akkasiif uummata jilbeenfatu miti beela'uullee hin dandeenye rakkoo adda addaatu jira jechuudha. Gatii kanaaf kaan gaaffii Niiwoorkiin ta'uu fi almost gara sanatti illee adeemuu habaatu ta'ullee habaatu uummanni keenya yeroo har'aa dhukkubaan dararamee beelaan dararamee buqqee namtolcheedha jechuudha. Haala namtolchee kana keessatti uummanni keenya dararaa adda addaa keessa jira. Gatii kanaaf haalli uummanni keenya keessa jiru xiqqoo ibsuudhaaf jedhee wanta fayyadamedha. Gatii kanaaf guyyaa tokko diteeyil nan ibsa. Har'aaf garuu kana fakkaata jechuudha. Haala uummanni keenya keessa jiru Sooriyaanis eessa akka ta'e beekamaadha jechuudha baadiyyaa. Tole egaa walumaa galatti yaada uummanni keenya keessumaa uummatni lixaa keessa jiru gama kitaaba keetiidhaan ibsuu yaaltee kanatti jirtu. Egaa mee gara aartiitti gaafa si deebisu dhimmoota aartii walaloo keessatti xiyyeeffannoo kan barbaadu immoo maal fa'i? Kanarratti illee barreessitoonni ganaadhaaf ol ka'utti jiran jiraachuu danda'u waan ta'eef kanarratti ibsanuu kenni xiqqoo. Dhimmoota aartii kanarratti fakkeenyaaf namoota akka horeefuma dhufanii gara fuulduraatti dhufanii waa barreessuuf jedhanii fi bakka jajjabinni murteessaadha jechuudha. Aartiin tokko eenyummaa saba tokko uummata fakkeenyaaf uummata Oromoo yoo ilaalte sabboonaadha, eenyummaa isaatti namana, afaan isaan jaallata, aadaa isaan jaallata, eenyummaa isaan jaallata. Garuu wanti nuti dhabne gurmaa'insa dhabne jechuudha. Qindoomina hin qabnu. Fakkeenyaaf uummatuma kaaba tokko yoo ta'e uummata Tigraay yoo fakkeenya fudhatte uummata saba xiqqoodha jechuudha. Sabaan uummata xiqqaa uummata baay'inaan uummata wallaggaa gadi hin guunnedha. Garuu haa ta'uti viidiyoo isaanii fakkeenyaaf viidiyoo isaanii tokko yoo ilaalte aartiidha jechuudha sun viidiyoo isaanii yoo ilaalte viyuu guddaa qaba. Viyuu miliyoona 12 akkas qaba. Kan keenya garuu viyuu uummata Oromoo yoo ilaalte viyuu miliyoona 4 kanan caalu jechuudha. Gatii kanaaf aartiin illee gama walaloos haa ta'u barreeffamaanis haa ta'u afaan tokko guddateera. Kan jechuu danda'u baay'ina dubbachuutu hin taane afaan barreeffamaa yoo ta'edha jechuudha. Gatii kanaaf afaan kanaan nuti dubbata, afaan kun nu qaba, afaan kanaan nutu jira, afaan kanaan nutu jiraata, afaan kana immoo guddisuu kan dandeenyu afaan kanaa fi afaan kanaa yoo jiraanne qofaadha. Sababa kanaaf uummanni keenya eenyummaa isaan jaallata isa kanatti himanii aadaa isaan jaallata,
maalummaa isaan jaallata, walillee hin jaallata. Haa ta'uti garuu wanti nu dhabne qindoomina dhabne jechuudha. Aartiin Oromoo kitaabonni tokko aartistiin tokko fakkeenyaaf namni haaraa tokko yeroo waan tokko barreessu warri dura jiran illee kallattii agarsiisaa deemuu keessatti, piroomooshinii hojjechuu keessatti, wantootuma adda addaa keessatti xiyyeeffannaa barbaada jechuudha. Wanti kun xiyyeeffannaa yoo qabu gama barreeffamaati yoo laalte xiyyeeffannaa hin qabu ijoollee adda addaa kitaabota adda addaa barreessanii wajjin wal quunnamnaa quba wal qabnaa hin barraa'a garuu namootuma muraasatu bitee dubbisaa kitaaba tokko barreessuuf garuu minimum ispeeshaalii yeroo ammaa haala ammaa keessatti minimum birrii guddaatti baasu qarshii 100,000 fi isaa gadi waan itti baasan hin jiru jechuudha. Kitaaba peejiin isaa xiqqoo ta'e illee kitaaba gurguddaan sanaa ol 300,000 gadi jiru. Haa ta'uti uummata kanatti abdatteedha waan kana keessa gaafa seentu garuu uummanni keenya gama waa bitee dubbisuu keessatti akka malee xiqqoo qindoomina hin qabu jechuun uummanni keenya immoo eenyummaa isaa jibbeetu hin taane kitaaba tokko birrii 200 birrii 300 baasee qarshii 300 baasee bituu dadhabeetu hin taane waan kana irratti abbaa si barbaachisa jechuudha. Nama walitti si qabu si barbaachisa. Gatii kanaaf uummanni keenya gama kanaan dammaqiinsa barbaada. Aartii isaa guddisuun afaan isaa jaallachuu qofaatu hin taane sabboonummaan keenya piraaktikaalii mul'achuu qaba jechuudha. Sabboonummaan keenya wama qabatamaa ta'e tokkoon gabbaanee saba keenyaaf gochuu kitaaba afaan Oromoo tokko bitanii dubbisuu jechuun aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudha. Viyuu nama tokkoof sabskiraayibii gochuu viidiyoo haaraa dhufan ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa gubbaa jiran bakka fedhetti illee yoo ta'e waan dandeenyu yoo wal bira dhaabbannee wal deeggarsa kanarratti dhaabbanne aartii keenya illee guddachuu danda'a afaan keenyaaf sabboonummaan keenya taanjabiliitii piraaktikaalii mul'ateera jechuudha. Unless otherwise yoo nuti akkasumaan uffannee dubbachuuf uffachuu qofaa miti jechuudha. Sabboonummaan aartiin keenya xiyyeeffannoo kana barbaada jechuudha. Amma yoona abbaan qabu akka kootti. As keessaa tun bahin aartii fi ilaalchi hawaasa Oromoo yeroo ammaa kana maal fakkaata? Erga waa'ee hawaasa Oromoo irratti erga dubbachuu jirta ta'e asumaan illee kana irratti aartii fi ilaalchi hawaasa Oromoo yeroo ammaa kana akkami maal fakkaata? Okay, asirratti uummanni keenya akkuma jalqaba sii kaasee uummanni keenya eenyummaa isaan jaallata, afaan isaan jaallata. Garuu amma wanti rakkoo ta'e obstaakilii guddaa aartii Oromootti ta'e akkaataatti gurmaa'insa dhabe akka kootti waan kanarraa waan nu badhe nama isa gurmeessuu dhabe uummanni keenya jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota tokko siyaasa tokko irratti nama tokko uummata tokko gurmeessuudhaaf aktiivistiin akkuma barbaadu aartiin kun illee waldaan artistoota Oromoo hin jira. Akkuma waldaan kun illee hojii guddaa hojjechuu qaba. Uummanni keenya afaan isaa eegii jaallate, eenyummaa isaa eegii jaallate, aartii isaa illee jaallata. Aartii isaa irraa jibban qabu garuu gumaacha rakkoon gumaacha bakka gumaachaa jira rakkoon waa bitanii dubbisuu keessatti. Deemanii eebba kitaabaa haa ta'u muuziqaa walumatti qabama aartii keessatti dhaqanii argamuu keessatti wal jajjabeessuu keessatti gahee uummata silaateetu qaama isa qindeessu qabaatee gurmaa'insa qabaatee akkuma saba xiqqoo warra uummata xiqqoo ta'anii viyuu miiliyoona ofii baay'een isaanii miiliyoona 10 guutu viyuu miiliyoona 12 13 warri qaban suni gurmaa'insa qabu jechuudha. Nama isaan gurmeessetu jira. Hin beeku jechuudha akkaataatti wal gargaaruu qabaniif aartii isaanii guddisuu qaban. Sababa kanaaf afaan tokko guddateera jechuu kan nu dandeenyu gama hundaan deeggarsa nu barbaachisa jechuudha. Gama hundaan gaafa isin jedhu liidarshiippii illee ta'uu danda'a wantoota adda addaa keessatti namoota uummata kana gurmeessee afaan kanaaf dhaabbatu jechuudha. Afaan kanaaf dhaabbatu uummanni keenya eenyummaa isaan jaallata, aartii isaan jaallata, afaan isaan jaallata, gumaachadha. Gumaacha kanaaf immoo qindeessuu fi qindoomina barbaada. Gatii kanaaf ofitti fudhannaan hawaasaa aartii akkasii xiqqaatu garuu wantoonni tokko tokko beekaman biyya keenya keessatti beekaman waggaa 27 duras still now wanti beekamu wanti tokko politisaayizii gochuu keessatti waan tokko ati aartii dhimma afaanii irratti kitaaba tokko barreesse jechuun dirqama siyaasadha jechuu miti. Dirqama siyaasas ta'uu qabu. Gatii kanaaf xiqqoo politisaayizii warri godhan jechuun nama uummata tun taane uummatuma keessaati tokko tokko hin jiru. Gatii kanaaf warra akkasii wanti tokko tokko wantuma nagaaf barraa dhimma aadaa irratti falaasama adda addaa qophaa'ee politisaayizii warri godhanii siyaasa keessa galchan wantoota adda addaa ilaalcha adda addaa qaban interpreteeshinii adda addaatiin ilaalan namni waan ta'eef ilaalcha adda addaa warri qaban hin jiru. Haa ta'uti garuu uummanni Oromoo akka waliigalaatti uummanni keenya aartii isaan jaallata. Gumaachadha. Gumaacha immoo irratti hojjenna. Yaada gara fuulduraatti irratti hojjetame aartii isaa bukkee, miidiyaa isaa bukkee, barreeffama isaa bukkee wantoota adda addaa bira akka inni dhaabbatu gurmaa'insa hin barbaada. Warra biyya fuulduratti nama gurmeessinaa inni gurmaa'ina yaada.
yoo wal gurmeessanii yoo wal qindeessanii kanarra aartiin kun kan amma jirurra gara fuulduraatti guddachuu danda'aadha. Walumaa galatti yaadi kee meegaa yeroo baay'ee kitaaba kee keessatti seenaa fi qabeenya magaalaa Najjoo ni barreessitaan illee argee jira. Keessumatti waa'ee warqee fa'aarratti akka gaariitti qabeenya magaalaan sun qabdullee beeksisuutti jirta. Mee wanta kan akka barreessitu yookaan akkati qabeenya san beeksiftu maaltu si kakaasimee kanarratti xiqqoo waan jedhe? Wanti kana akka barreessitu na kakaase I think asis garuu sanatti dhalatee guddatte gara lixa Oromiyaa kanatti namni dhalatee guddate warqee Najjoo jechuun nama bareedaa tokkoon illee yoo argan warqee Najjoo fakkaata warqee Najjoo fakkaatti jedhama. Haa ta'uti warqee Najjoo jechuun aadaa qofatu hin taane uummanni keenya qabeenyaa isaa akka ta'e hin beeka albuuda isaati. Biyyi sun warqeedha jechuudha karuma gabaabaa. Haa ta'uti garuu qabeenyaa keenyatti fayyadamnee irraan fayyadamnee ni jiru akkuma jirutti ta'e warqee Najjoo akkam barreessuuf wanti na kakaase qabeenyaa biyyi keenya qabdu qabeenyaa Oromiyaan qabdu keessaati warqeen Najjoo isa tokkodha jechuudha. Warqeen Najjoo isa tokkodha bakka deemutti fakkeenyaaf ani godina adda addaa keessa Oromiyaa keessa deemee hojiidhaafis barnootaafis bakka adda addaa irra deemeera. Yeroo deemutti warqee kana silkii keessaati bilbila keessaa qabna. Baay'inaan in agarsiisna jechuudha namatti illee namoota ilmaan Oromoo saba kan biraallee yoo arge makiinaa keessatti gaarii waliin yoo ta'e illee barsiisaa deema agarsiisaa deema. Gatii kanaaf warqeen Najjoo irratti hin hojjetamne qabeenyaa keenya qabeenyaa uummati keenya qabdudha. Magaalaa sana fakkeenya yoo fudhatte guddinni magaalaa suni uummanni isaallee warqee dabalataa waan jechuu barbaadu. Gatii kanaaf uummanni isaallee uummatuma warqee kanadha. Namoota adda addaa namoota biyya kanaaf oolmaa adda addaa qaban biyya gumaachedha. Haa ta'uti garuu misoomni magaalattiis yoo ta'e wantoonni tokko tokko yoo ilaalanii akkaataa qabeenya ishee wajjin walii wajjin hin deemu. Garuu ani karuma gabaabaa waan achirratti kaasuu barbaadee fi warqeen Najjoo qabeenyaa biyya kanaati. Qabeenyaa Oromiyaati. Qabeenyaa nu qabnu jechuudha. Kan kunuunfachuu qabnu kan nu itti fayyadamuu qabnu. Gatii kanaaf uummanni keenya balfaa achi keessaa bahuu fi wantoota adda addaadhaan miidhamuu qofatu hin taane magaalattiin illee warqeen Najjoo beekamaadha jechuudha. Walumaa galatti warqeen maraa amma Oromiyaa keessa miti Itoophiyaa guutuu keessattuu beekamaadha. Amma biyya Chaayinaa biyya adda addaa keessatti illee yoo ilaalte diizaayinii sun fayyadamaa jiru jechuudha. Haa ta'uti warqeen sun beekamaa waan ta'eef uummati sun illee kabaja isaaf malu, kwaalitii isaaf maluu fi qabeenyaa sana beeksisuu keessatti nu gahee keenya aga dandeenyu gahee keenya hin bahaa jirra. Gatii kanaaf warqeen Najjoo akkam barreessu wanti na kakaase qabeenyaa keenyadha. Yeroo hundaa nan jaalladha warqee piroomooshinii isaa irratti hojjedha yeroo baay'ee feesbuukii deemnee bakka adda addaa irratti illee piroomooshinii isaa irratti hojjedha. Garuu itti fayyadamummaa kana abbummaadhaan uummanni keenya qabeenya isaatti fayyadameera irraa fayyadamaa ta'eera. Mana barumsaa gahaa qaba, karaa gahaa qaba, daandiin achi keessa jiru wantoonni adda addaan jiru kabaji isaaf maloo akkamitti jiru kana akkuma jirutti dhiifneetu. Haa ta'uti garuu wanti akka kana kaasuuf na taasise seeraan piroomotiin godhe seeraan hin beeksifne. Haa ta'uti garuu wanta akka warqee Najjoo beeksisu na taasise qabeenyaa biyya sanaa warqee Najjoo jechuun waan bareedaa tokko jechuudha. Walumaa gala warqee Najjoo warqee sana qofaatu hin taane waan bareedaa tokko waan jaallatu tokko illee warqee Najjoo jettee waamta. Gatii kanaaf akkiin waan kanallee qabeenyaa biyya keenyaati qabeenyaa Oromiyaati waan ta'eef waan sana akkan piroomotii godhulee wanti na kakaase kanuma argaa dhagaa guddadhe jechuudha. Ayyee galatoomi ibsa bal'aadha kanatti nuuf laattee qabeenya achi keessa jiru suni qabeenya magaala sanaallee qofatu hin taane kan Oromiyaati anis kanaafani beeksise jetteeti kanatti jirtu. Meegaa gara dubbii torban kana keessa tibba kana keessa waa'ee qubee irratti walfalmii kakaasaa jiru kanarratti ati dargaggoodha yookiin immoo dhaloota qubeeti gaa dhimmi keenyas immoo qophiin keenya guyyaa irraa kun waa'ee aartiif qubeetii waan wal ilaallatuu fi mee gama sanatti gaafa si fidu dhimmoota kanaati akkamiin ilaalta? Akka asanitti dhimma kana akkamitti ilaaltaati? Ani dhimma kana gadi fageenyaan illee sirriitti qoranne illee qoradhee illee hubadhee ilaalle hangam beekutti garuu qabatamaadhaan jeneralaayizii godhee waan asirratti waan kana dubbachuu barbaadu dhimma qubee kaawullee jedhanii qubee waan haaraa dhufedha. As keessatti namaan beeku fakkeenyaaf namoota kitaaba koo keessatti galateeffadhe namoota an kabaju
namoota akka nuti barreeffama kana barreessinuu fi ani especially as individual akka nama dhuunfaa kootti akkan kitaaba kana barreessuuf namoota qooda olaanaa qabantu achi keessa bu'ee jira jechuudha. Haa ta'uti namni tokko waan tokko gaafa godhu yookiin qajeelchuuf toshuuf hojjeta yookiin dogoggoraan keessa seena jechuudha. Ati kanaaf dhimma qubee kana keessatti uummanni Oromoo fakkeenyaaf qubeen akka mataa keenyaatti fayyadamaa jira. Qubeen suni biyyoota addunyaa 141tu amma itti fayyadamaa jira currently qubee sana jechuudha. Qubeen sun immoo kanuma Oromooti. Kan Oromooti gaafa jennu Hayilee Fidaa baatu boca waan ta'eef hanqina tokko illee hin qabu. Ergifatamadha namoonni jedhan illee hin jiru. Haa ta'uti wanni ergifanne hin qabnu jechuudha. Dheeressinee jabeessinee jechoota gaafa fayyadamu ka jabeessee fayyadamu bicha qofaadha jechuudha. Oromoo qofaadha. Gatii kanaaf akka mataa keenyaatti barreessinee itti fayyadamaa jirra. Haa ta'uti as keessaa waan hin argee uummanni keenya illee xiqqoo waan tokko dafee riizistii godha. Riizistaansii waan haaraa tokko fudhatu. Waan haaraa fudhachuun gaarii mateetu jiru garuu qubeen kuni qubee qorannoon gahaa irratti gaggeeffame natti fakkaatu. Haa ta'uti asirratti waan jechuu barbaadu namoonni assistant profeesarii namoota kitaaba koo keessatti galateeffadhe Fedhasaa Taaddasaa assistant profeesariin namoota Oromoof dhama'an namoota halkanii guyyaa dhimma qubee kana irratti hojjetan dhimma Oromoo irratti hojjetanidha. Haa ta'uti dhimma kana irratti hojjetanidha. Saba kanaaf dadhabanidha. Ani dhimma dhuunfaa isaaf yeroo inni dhammoo argeen hin beeku. Agam beekutti dhimma dhuunfaa isaaniif illee dhimmuma saba kanaa irratti hojjetu. Dhimmuma saba kanaa irratti yeroo hojjetanitti immoo akka qorannootti jechuudha. Sadarkaa yaadaatti amma namni keenya akka hubatetti barreeffamuma kana hojiirra oolchinaa yookiin afaan Oromoo jijjiirra hin jenne sadarkaa qorannoo irratti haa dhiyaatuuti. Qorannoodhaan immoo disproovii godha. Waan tokko qorannoodhaan dhiyaata, qorannoodhaan kufa waan ta'eef sadarkaa qorannootti dhiyeessee haa ta'uti uummanni keenya qubee haaraan barbaadu. Haala amma jirutti akka dhuunfaa kootti uummanni keenya qubee haaraan barbaadu wantoota adda addaa harkaa qaba. Especially uummanni Oromoo bakka adda addaa keessatti gama kibba kanaa yoo ilaalte Booranaa yoo ilaalte naachuraal dizaastarii sababa adda addaatiin horiin harkaa dhume uummanni diinagdeedhaan deegee jira. Lixa Oromiyaa akkuma agartu sababa waraanaa sababa adda addaatiin uummanni rakkoo adda addaa of harkaa qaba waan ta'eef yeroo ammaa kanatti waa'een qubee especially ajandaa ta'ee dhufa jedhee hin eegne haa ta'uti yeroo baay'ee karuma gabaabaa ajandaa akkasii ammatti nu barbaachisu akka kootti akka ilaaletti uummanni keenya ajandaa amma isaatii waa'ee lubbuun jira. Uummanni gariin tokko Niiyorkiin ta'ee kaan tokko Niiyorkiin ta'uuf kaan Sooriyaa ta'eera akkuma jennu kaan gaaf dimokiraatik and hiiman raayitii waan jedhamu jira miti. Uummanni keenya yeroo ammaa akkaataatti beela kanarraa dandamatu akkaataatti stabilizeeshinii akkaataatti biyya isaa tasgabbaa'ee jiraatu barbaada malee yeroo ammaatti ajandaa qubee jijjiiruu maal jechuun kun uummata kanaaf barbaachisu haa ta'uti garuu walitti qabaatti waan jechuu barbaadu waan haaraa tokko qorannoon haaraa tokko dhiyaatu rakkoo qabu. Haa ta'uti garuu hojiirra oolmaansaa fedha uummataa irratti fedha uummataa giddu galeeffatee fi barbaachisummaa sana necessity time and place eeggachuu qaba yeroo fi yeroo isaadha bakka isaa fi yeroo isaa eeggachuu qaba. Gatii kanaaf waan kana illee detail keessa gadi bu'een beeku agar ergeetti BBC irratti illee dhiyaateera wantoota BBC irraa dhiyaatan illee akka ergeetti BBC afaan Oromoo irraati qorannoo dhiyaate qorannoo sana immoo ispeeshaalii yuunivarsiitii Wallaggaa ibsa baaseera kuffisaniiru jechuudha. Karuma gabaabaa waan kuni bakka dhaabbatu bakkuma jirutti dhaabbatu jedhamee uummanni Oromoo riizistii godhe anillee warri qubee mannu barbaachisa jedhu keessa dhaloota qubeedha waan ta'eef uummata kanaaf ajandaa kontroversiaalii uumuun hin barbaachisu. Garuu namooti waan kana godhani positively ilaalanii ta'uu danda'a. Siigalee namni yookiin uummata kanan diigaa politisaayii warri harkaa godhanfaa jiru siyaasatti kan naannessanii garuu waan namoota sana itti dhiyeenyaan beekuu baadhu itti beekaa barsiisaa godha. Nama afaan na barsiisee fi nama afaan Oromoo na barsiisee fi nama kitaaba kanallee akka nu barreessinuuf hunduma keenya jeneraalaayizii godhannu gorsanii hin beekan nama hin beeku amma fakkeenyaaf namoota nu galateeffanneedha. Gatii kanaaf namni itti yaadee miti siyaasa illee miti qorannoo dhiyaate uummanni akkasitti understanding gochuu qaba waan kana akkasitti hubachuu qaba jechuudha. Qorannoo dhiyaate qorannoon gara fuulduraatti dhiyaatu qorannoon bifuma adda addaatiin garuu qorannoon yoo dhiyaatu qorannoon uummata keenyaaf saba keenyaaf fayyadu ta'uu danda'a. Fedha isaanii hayyuu afaaniiti assistant profeesariidha. Haa ta'uti namoonni garee kaan immoo ogeessaa afaanii ta'uu isaanii dhiisuu isaaniillee I think kan beeku akka dhuunfaa kootti akka argeetti maasterii teekwaandoo fa'aadha. Haa ta'uti wanti kun ajandaa ta'uu qabu. Ajandaa uummati keenya ajandaa akkasiin barbaadu yeroo ammaatti.
uummati keenya waan baay'ee harkaa qaba. Waa'ee jiraachuu Ayyee galatoomii ulfaadhu ibsa bal'aadha walumaa galatti waa'ee dhimmoota qubee irrattis waa'ee kitaaba barreeffama kitaaba keetii irrattis kanatti nuuf laatte egaa yeroo keenya wajjin hin deemuudhaaf dhuma irratti namoota galateeffachuu barbaaddu gaafati kitaaba kanaa imaanaa sabaa morma dhugaaf cite gaafati barreessite namoota si bira dhaabbatanii maallaqaanis ta'uu wantoota hedduu yaadaanii walumaa galatti carraa dhumaa sii kenna namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate galateeffadhu. Walumatti qabaatti namoota baay'eetu na wajjin dhaabbate waan ta'eef nama hundumaa maqaa kaasnee fixuu dhabuu dandeenya. Haa ta'uti garuu namoonni baay'een keessan na jajjabeessitaniitu hundumaadhaan walitti qabee Miikii fa'aa ijoollee Najjoo ispeeshaalii Hawwii Tashooma namoota baay'eetu jiru waan ta'eef kana tokko lama jedhee maqaa isaaniillee waamuu namoota hin dandeenye baay'eetu jira. Mana warqee Oromiyaa warqee Najjoo Finfinnee irratti kan raabsantu jiru. Sababa kanaaf isaaniillee galateeffachuun barbaada. Dabalataanii horni miidiyaallee guddaan wajjin dhamaatanii guddaa galatoomaa baay'ee galateeffachuu isin galateeffachuu barbaada si wajjin dabalate jechuudha. Gatii kanaaf namoota hundumaa maqaa keessan kaasuu baadhus hundi keessan warri wajjin dhaabbattanii galma gahinsa kitaaba kanaafis ta'ee agaarraatti na jajjabeessaa jirtanii baay'ee galatoomaa isin jaalladha kabaja guddaa. Ayyee Asaan Huseen hedduu guddaa galatoomi yeroo kee qaalii irraati yeroo nuuf laattee akkasitti nu waliin turtii waan taasifteef anillee maqaa Orni miidiyaatiin hedduu guddaa si galateeffadhaa ulfaadha. Anillee guddaa galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaan daawwattoota Orni miidiyaa qophiin addaa koo guyyaarraa dargaggoo Asaan Huseen waliin geggeessee kan guyyaarraa kana fakkaata yeroo biraa qophii addaatii fi akkasumallee keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.